Ashamar kafuune hizbii musliimaa martu baga nagaan dhuftanii akkam sin jirra jirtu anaa dhufu dheera ol keessi simadhee akka aadaa keenyaattan nagaa koo sin gaafadhe nagaan isin gaafadheef hundiyyuu naaf deebisa guddadhu galma jedhaatiin na eebbisa kan argamnu jibbitan warroonni nu hin faallaa soba keessan barreerra ganaayyuu sin saaxilla hedduun shaadaa qabannaan garaan keessan gubata yoo sinii ta'uu dides furmaanni booluntuuta warri garee shaadaa jedhan keenya oluma bishaan itti unadhaa yoonni sin gubes qoma namni shaadaa qabachuun yoo si aarse yaa qomo deemirraa of darbadhu yaabbadhu fiixee gamoo yoo beetan of rarraasaa feetan qabadhaa ibsaa bara chaw sillaasee kan shahaadaan bilisaa tiriiniitiin dhabamee guddannaan diin islaamaa foon maddiimaaf sin qoore ijjis gamanaaf gama keessaa funaannee finne hedduun nuun hafne amma yoo gowwaa ta'e malee eenyu jibba islaamummaa maaliif waan taakkuun guunneen dhundhumaan fakkeessitu maaf waan ragaatti hin qabne cal jettanii odeessitu eenyu lakkata daandii ifaa dhiiftanii imaltan karaa fagoo jibbitan islaamummaa feetan amantii maqoo isa islaamaaf dhiisi mataa keetiif yaadda'i fakkeessaadhaaf soba dhiisiiti keessaa ba'i